Eegumsarra nama hojjetu jedhe. Hineen enyaa. Hineen enyaa. Aneen enyaa jedhe. Irratti wal malee nutti dhaamota. Nutti dhaamota. Yoo yaa shamaa kan jirtu nagaaf jaalalli waaqayyoo bakka jirtu hundumaatti isiniif haa baay'atu. Kun YouTube channel Boonsaa Addisuu Guuteetii haaraa yoo taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa viidiyoowwan yerootti argachuudhaaf mallattoo beelii banaa gochuus hin dagatinaa. Har'a viidiyoowwan garaagaraa irratti deebii isaanii wajjiniin reakshinii viidiyoo isiniif hojjenna. Macaafni qulqulluu waa'ee isaanii maal jedhaa? Kiristaanummaa keessatti wantoota jiranii fi viidiyoowwan garaagaraa ilaallee isiniif dhiyeessina. Akka xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan affeerraa keenya jaalalaati. Viidiyoon nuti ittiin jalqabnu raajamuu fi waldaa keessatti ta'e irratti fakkeenya tokko fudhannee isiniif eegalla. Aneen enyaa. Ameen. Maal yaaduudha? Maal yaadaadha? Nama hojii xibbaqa hojjetu beektaa? Hojii xibbaqa nama hojjetu beektaa? Eegumsarra. Eegumsarra nama hojjetu jedhe. Hineen enyaa. Hineen enyaa. Aneen enyaa jedhe. Mana argite beektaa? Si argee meeku si argee. Mana argite? Hojii eegumsaa hojjechuu kee maaliin beekan? Gumbeetu moonni. Raajonni waa yeroo baay'ee na agartee beektaa si argee hin beeku. Na beektaa nan beeku sin beeku. Waa hariiroo qabnaa hin qabu. Maaliif akkas gaafatu? Waa dhoksuuf jedhanii namni fakkaatu. Ameen. Maal yaaduudha? Yeroo baay'ee waan wal fakkaataa dubbatuuf hin jechaa jira. Hojii eegumsaa hojjechuu kee maaliin beekan? Gumbeetu moonni weetu hin jiru. Beektu maa waan hin beektu hin jiru. Namichi nama gara waan namatti toludha. Waardiyyaadha. Asii kee jennaan immoo tajaajiluun barbaada jettamanii? Waldaa kiristaanaa keessatti raajiin barbaachisaadha. Hiikaan raajii fi faayidaan raajii waldaa kiristaanaatiif kenname immoo waldaan kiristaanaa akka ittiin jabaattu akka ittiin waaqayyotti qabamtee jiraatudha. Malee akka ittiin jireenya jiraannuuf akka ittiin buddeen keenya foon keenyaa fi waan ittiin deddeebinuuf waan nu barbaachisuuf duwwaatiif miti. Waldaa kiristaanaatiif jajjabina akka ta'udha. Hiikaa mataa isaatii qabaachuudha. Isa namoonni bara si'anaa kana ittiin biizinasii godhatan, ittiin jireenya godhatan, ittiin galii argatan miti. Hiikaan isaanii sirriin jechuudha. Kanaaf hin guyyoomina adda baafadhaa. Sagalee waaqayyoo isa raajii alubbifadhaa. Gidduu kana artiist Caalaa Bultumee gara waldaa kiristaanaa deemuudhaanii sooshaal miidiyaa irratti taateen adda addaa dubbiin garaagaraa waa'een isaa wanti baay'een haasa'amaa jira. Sooshaal miidiyaa irratti wantoota isaan keessatti viidiyoo ajaa'ibaa kana waliin haa ilaallu. Ergaan isaanii naaf hin galle garuu baay'ee nama kolfisiisa. Hagam akka biyya lafaa yeroo namni beekaman tokko yookaan namni tokko gara gooftaatti deebi'u hammam akka isheen hinaaftu. Hammam biyyi lafaa ijoollee waaqayyoo immoo akka isheen barbaaddu wanta nu hubachiisa. Caalaa Bultume Waldaatti. Ergaan isaanii Caalaa Bultumee jedha. Maal akka isaan jechuu barbaadanii walumaan ilaala. Sirbaatu dhume ati deemtus nu siin jibbine garummoo charchii takkan sirbine akka hin sirbine akka hin sirbine. Kana waan jennu hin qabnu. Garuu kun mataan isaa yoo ergaa of danda'e qaba. Nama waaqayyo jaallatu macaafa qulqulluu irratti Roomaa boqonnaa 8 lakkoofsa 28 fakkaata. Waaqayyo warra jaallatu gara gaariitti ofii isaan geessaa jedha. Namni jaalala Kiristoosiin qabame biyya lafaa keessa naanneeyyuu jooreeyyuu jawwareeyyuu miidhamee sammuun isaa badee wanta barbaade ta'eyyuu deebi'ee galuun isaa nafu. Artiistni kun akkasumatti fakkaataan akka kooti jechuudha. Nutti dhaamota. Raajii Abdii jedhama. Konkolaataa haaraa bitateetu TikTok irratti viidiyoodhaanii agarsiisaa jira. Deemaa jira. Utuma deemu gabbinaa saabaneessitu qulfiidhaanii lixee mootora kaafata. Viidiyoodhaan TikTok irratti nutti agarsiisaa jechuudha. Raajiidha. Mee baay'ee darbee gurgurtuu barbaacha
Arrofisaan argee badacha dacha Gooftaan kun oolchee kunoo kaaniin lafa laaluu seenaa koo. Garuu mee eebbi dachaa dachaa kana eebbi dachaa dachaa konkolaataadha. Eebbi dachaa dachaa mana. Eebbi dachaa dachaa qabeenya. Lakkii dhiisaa yaa sabaa. Lakkii dhiisaa. Mee maal akka ta'e ilaallu. Bareechee maqaan saayitaaloo kanaan turre seenaan koo dhiigaa koo kuree gooftaan koo Arooniin haa ta'ee hafuurri isaa hiikamee naasee kunoo dubbiin isaa kamiin dhugaa ba'een isa kamiin isa dhiigee keefin geetti deebisoo kiyyoo diinaa dhiigee kan nama. Oofanii immoo Raajiin maal ta'ani? Maaliif hin oofanii? Oofama maaliif viidiyoo nu waraaba? Makiinaa konkolaataa dhaabbachaa jirtu mari'aan asii. Eebba dachaa dachaa nuti agarsiisaa jiru. Eebbis haa ulfaatu Yesuus. Inni immoo chaa'u chaa'u jiru. Eebaraan chaa'u chaa'u jiru. Raajii. Ishi. Ishi. Ishi ittiin jedhanii warri kun iyyuu isaanii. Ngaa kun asuma irratti gaafata. Asuma gaafata. Yeroo keenya nu jala fita. Gara sadii maayii baatutti dhaabamne. Amma erga cimaa tokko argifama. Isa kan biraa dhiisaati ammatumaan gadi bahee sirbituu tokko argee wajjin footoo ka'ee namichi footoo gadhiise. Hamma immoo sirbituu wajjin footoo ka'ee. Ishi erga Mikaalii wajjin kaa'aree Waaqayyoo jaalala. Jaalalli na kee. Dhuguma kun yeroo baay'ee wanta mul'atudha. Bar tokko yaadatu yoo ta'e addisuu waa'ee wajjiniini artistiin Hirphaa Gaanfuree suuraa ka'anii artistii addisuu waa'ee irratti dubbii baay'eetu dubbatamee dubbii baay'eetu odeeffame. Kun maal ibsuu barbaadeeti kiristaanonni jaalala agarsiisuu qabu nama kamiinii wajjin iyyuu ifaa waan ta'eenii ifaa akkaataa ta'eenii jaalala isaanii agarsiisuu qabu hambil ta'uu qabu. Akkaataa itti namoota gara Kiristoositti fidaniini dhama'uu qabudha. Jaalala. Jaalala si ammatee sin harkisu taanaan si jibbeen si ari'aaree. Yesuus qulqulloota biratti hin argamne of fudhattanii ilaaltan cubbamoota biratti argama. Maaliif yoo jettan fayyaan ogeessa fayyaan barbaadu. Eewutu ogeessa fayyaa barbaada. Dhukkubsataadha. Taamaamiinoo dooktoriin የሚፈልግ fayyaan hin barbaadu. Cubbamaadha kan Yesuus hin barbaadu. Cubbamaadha kan namoota Waaqayyoo barbaadu. Maaliif fayyuuf qorichi dina keessaa akkamee fayyisuuf jaalalli dina keessaa hiddee fayyisuuf. Sini agalu amantiin kun sini agalu jaalalli Kiristoos. Sini agalu. Hammam keenyatu jaalala Kiristoos namoota nu bira jiranitti agarsiisaa jiru. Ofii keenya jaalalli Kiristoos kan nuuf galee hammam keenyatu jaalala Kiristoos isa dhamdhamannee isa ofii keenya beeknu sana hammam yaalle mee of agarra. Wanti gadhee wanti ajaan hojii namichaatti dhaqanii hirmaachuudha malee namicha jaallachuun cubbuu miti. Gochaa isaatti hirmaachuun garuu dogongoradha. Attuu jaallachuun cubbuu miti wajjinatu cubbuudha. Sini galaa jira waan an jedhu mee horii na hubataa jirtan namoonni baay'een gunguman attamitti dhaqee mana nama cubbamaatti ol galaa jedhan attamitti dhaqaa fayyaa biran dhufne Yesuus cubbamaa akkamee fayyisuudhaaf dhufe ergaan sii qaba guyyaan irraa kan keeti kan amantu qorichi cubbuu waaqarraa gadi bu'e ilma Waaqayyoo Yesuus. Qorichi cubbuu waaqarraa gadi bu'ee ilma Waaqayyoo Yesuus innis jaalala nama hundumaa jaallachuudhaaf gadi bu'e. Jaalalli kuni horii nuuf galee jaalala kan of biratti hambisuu hin qabnu namoota kan biraattis dubbachuu qabnu. Jaalala Kiristoos kana namoota hundumaatti uumamu hundumaatti labsuu qabnu. Jaalalli Kiristoos inni amma nu bira jiru dachaa ta'e anaafis isiniif isaa baay'atu. Yooyyaa ne godina Booranaa aanaa yaaballoo roobni badee namni akka malee miidhamee barsuun keessatti ongeen nutti hammaattee horiin harkaan badee qonni hin jiru horiin hin jiru. Yeroo darbee Boorana keessatti roobni badee gogiinsi addaa uumamee balaan uumamaa gogiinsi uumamee ture. Haalaan baay'ee nama gaddisiisu keessa darbamee ture jechuudha. Kanaaf beeyladoonni baay'een horiin baay'een jala miidhamanii uummata Booranaa jalaati
Kanaafi uummati Booranaa kuni dubartoonni kun waldaa dhufanii kan isaan dhugaa ba'aa jiranii Waaqayyoo waan baay'ee nuuf godhee jedhanii dubbatan. Mijuu finnee dhufnee galata finnee dhufnee jedhanii dubbatanii dhugaa ba'umsi baay'ee barbaachisaadha jireenya kiristaanummaa keessatti. Jireenya keenya irratti maaltu argama? Ba'umsa qabna. Jireenya jiraachaa jiru keessatti jechuudha. Torbee kana viidiyoo baay'ee vaayiraal ta'e baay'ee jaallatamee fi namoonni hedduun ilaalan keessatti inni tokko isa kanadha. Mijuu qabna mijuu finnee dhufnee jedhan dubartoonni Booranaa. Garuu akka malee dhiphanne wanti nu har'a dhufneef nami Waaqayyoo Raajii Meseret lafa jirutti iddoo jirutti Booraan dhaqeen argine garuu gara nama Waaqa marroo qabuuf nu gargaarsaaf Waaqi marroo harkisaa garisaatiin nu diriirsuuf jedheef inni nu kadhate maan jennaan yeroo inni kadhatu suni nu TV araaraa laalaa turre boo'aa turre yaa nama Waaqayyoo nu araara nu kadhachuu jira Waaqa laf kennaa araarame biyyi kennaa araarame horsiisee bulaan rakkachuu jira qabeenyi isaa irra harka badee jira lafti keenya rakkoo hedduu keesseenu jirti wanti nu bulluun dhibiin hin jiru daldalin beennu nu ka bulluun horsiisee bulaadha horii kennan bulla yoo arganne yoo rooba arganne qonnaan bulla yeroo sun keessatti nami Waaqa nu kadhate eeginni nu kadhateen boodatti ammoo wanni guddoon nu taatu waan nu ta'e keessa tokko. Sakana ergi dubbatanii booddeesi faarfannaa baay'ee namatti tolu faarfachaa turan. Faarfannaa tokko faarsa afaan keessaniin. Miila keetiin ol dhaabadhu faarfadhu qofiitee Waaqa keetiif jiraatu malee amtuun kasmiitee miila keetiin ol dhaabadhu faarfadhu qofiitee Waaqa keetiif jiraatu malee amtuun kasmiitee herrega dhayii Waaqaan tartee ati giigee qabdu dintaa dhugaame sagalchii nami fayyaa qabdu herrega dhayii Waaqaan tartee ati giigee qabdu dintaa dhugaame sagalchii nami fayyaa qabdu milittee dhufte 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 gaafa diinni baddaa labsellee nagayaan bulte milittee dhufte milittee dhufte milittee dhufte gaafa diinni baddaa labsellee nagayaan bulte miila keetiin ol dhaabadhu faarfadhu qofiitee Waaqa keetiif jiraatu malee amtuun kasmiitee miila keetiin ol dhaabadhu faarfadhu qofiitee Waaqa keetiif jiraatu malee amtuun kasmiitee. Ameen. Herrega dhayii Waaqaan tartee ati giigee qabdu dintaa dhugaame sagalchii nami fayyaa qabdu herrega dhayii Waaqaan tartee ati giigee qabdu dintaa dhugaame sagalchii nami fayyaa qabdu. Video keenya irratti wanta hima baasu wanta maayii baasu akka baratan abdii qabna. YouTube channel kana subscribe gochuudhaani nu duuba dhaabbadhaa. Yeroo hundumaayyuu video dafee akka isin qaqqabuu fi mallattoo beelii banaa gochuu hin dagatinaa. Bakka jirtan hundumaatti nagaa Waaqayyoo isiniif haa baay'atu, nagaa Waaqayyoo isin tura.